birrii keessan darraa fudhaa. Qabaqoonni isaa namoonni inni itti dhiyaatu dhufanii gastii galanii Oromoo birrii narraa fuudha. Oromoo birrii narraa fuudha. Jedhee dadhabee namarraa fuudhu dhabee gurbaan ilaala. Namarraa fuudhu dhabee nama kaan sadii dhukkubateef kenne. Hoo eenyuun abbaa feete ta'e. Feetu biyya bulchii feetu samaa irra taa'e. Birrii ijoollee miskiinaa kennatetti. Siluma walitti qabaa maaltu si godhisi. Siluma walitti qabaa maaltu si godhe birriin. Inumaayyuu birrichi 320 miti. 700 ga'uu danda'a. Yoo barbaanne jechuudha. Yoo wal dhiibne malee maallaqa isaaban qabne ergan ijoolleen. 320 jettanii naan isin amanne. Birriin kun Mubee asirratti waan sirreeffachuu qabdu. Mubee waan sirreeffachuu qabdu. Yeroo naa soona jala naa seeneen jiru. Maal haasofta? Dhaqii mana keetti haasa'e. Birrii 325 sun haadha bira qabu qaba. Gabaabumatti an waan uummanni koo hordoftoonni koo jedhan gatiin beekuuf kana kaayee murteesseeraan parsantii 25 natu murteessa. Isinoo warri koo komentii haadhaa kennamuu qabu birrichi. Yoo inshaallah Oromoon hundi bakka itti rakkatee dhufe rabbi rakkisinii. Oromoo hundaa kennamu hin jedhu. Haadhaa kennamu hin jedhamane kun ana jedhaa jirudha. Ilmoo sitii bu'e ilka ilmoodhaan taane haadhaaf kennama. Haatamman rakkatti mana caccabaa keessa jiraatti. Waan nyaattu qabdu waan dhudhu hin qabdu opereeshinii taatetti. Garuu rabbiin ilmottiin hin bareeddi dhaaba qabdi. Argitaniitu footoo isinii baasuu hin danda'a. Wanti isin dhabde hin jiru. Heerumuutu dandeessu barachuutu dandeessu haadha koo rakkattuuf jettee biyyaa baatee biyya namaa keessatti afte fayyaan banaa baatee reenfii dhufee feennaan qabbarattee garuu rabbi immoo akka cabsetti gatee okkolchuuf haadhattiin kadhattus ollaarraa liqeeffattus mana namaa hojjettus hin duune numa jirti haati. Garuu namni siin eeggattu hin jiru rabbiin malee. Yaa Waaqayyo nagaan na oolchite nagaan na bulchi. Jetti rabbi immoo simbirroo si miskiina waa tokko afaan hin beekneyyuu waadaa galeera waan ta'eef qoonqoo banetti isumatu guuta. Haalatti rakkattee dhuma akkuma rakkinaatti jiraataarti. Yoo rabbi jedhe haati kun haqa nurraa qabdi maallaqichis deebi'uufii qaba hin deebi'as. Viidiyoon hojjenna miidiyaa hundarra gaddiinna. Seeratti gaafanna Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan jiraadhammo seeratti gaafanna. Imbaasii Jarman Itoophiyaa keessa jirus paaspoortii keessan ergitanii himata irratti bannee nama kana irratti biyya Jarman keessa taa'ee ijoollee biyya Arabaarraa maallaqa akkasitti nurraa guurrate jennee hiriira asitti sitti baana ijoolleen naannoo furii boolee jirtan obbolaa keessan shamarran biyya Arabaa imbaasii Jarman dhannaa. Imbaasii Jarmanii akka imeeliin ergamu goona beektota itti gaafanne. Nama kana hin himnu jechuudha. Namni reenfa dubartiitti maallaqa nyaate. Dubartii argannaan hin gurgurata. Fayyaa argannaan hin gurgurata. Hin nyaatas immoo qalee nyaatas. Naamana. Kanaaf yoo danda'ame ijoollee koo nama 750 jirtu haadhattiin garaana nyaatte. Namoota ilmoon jaraa biyya Araba dhaggeeffadha ijoollee shamarranii nama siin gargaartan sitti hima. Gurra banadhu dhaggeeffadhu gorsan si kenna. Namni nu gargaarru waliin taanee kana booddee tokkoffaratti jechuudha. Gaafa obboleettii keenya dhimma baay'isee xumurree yoo jirti jiraa si baafne wiixata dhufu barama baay'isii borqofa oole. Waa'ee baay'isee barree yeroo finne kaane dhimma kana. Ajandaa godhanne itti fufna jechuudha yoo jedhan viidiyoo hojjetan lafa kaannee haadha finne wiixata dhufu isaan. Waa'ee baay'isee akka finnen dhimma kanatti lammaffaadhaanaaf. Sana booda namni siin jalqaba gargaartan Islaama sataanu kiristaana namoota akkuma keessanii ijoollee biyya Arabaatti ergatanii reenfi galeef galmeeffannee dhageessanii isintu du'e gali dhageeffadhaa an bakka isin dhukkubun beekaa. Ijoollee biyya Arabaa dhaqanii
Kana booddee gargaarsa keessan hoggaan gargaara. Walitti qabne jechuudha. Akkaawuntii hunda jalaatiin banuu ta'us. Jala keessa nama 2-3 banuu ta'us. Warra ilmoon jalaa du'e birrii 1,000 loluu miti kana sin gaafadhu. Namni 700 ijoollee shamarran biyya arabaa ta'e kitaalaan keessa. Birrii 1,000 dirqama walitti goone jechuudha. Birrii 1,000 isuma dhugumaati. 2,000 miti 3,000. Birrii 1,000 walitti qabne haadholii ilmoon jalaa Saudii dhattee, Dubaayin dhattee, Baariiniin dhattee, Joordaaniin dhattee, reelfi galtee qorannee birrii 50,000 isa ta'u, 30,000 isa ta'u waan isiin ilmoo isiitti yaadattu sii jirra jenneeni anis dhaqee irratti argame sinii gale isinii jirraa nus ilmaan keessanii akka ilmoo keetii bakka sii bu'uu dhabnullee wama ilmoo keetii yaadattu ittiin bitadhu jennee gammachiifna. Bakka gargaarsas deebi'aa jechuudha kana booddee. Eessanii gargaarsi as deebi'aa jechuudha. Eenyuunuu shamarran biyya arabaa yeroo isin dhattee kastii irratti himatte yeroo waa gaafachuu ijoollee keenya kottaa kennadha. Yeroo immoo rakkoo jaraa himachuudha kastii galan anoo waan akkanaa irraan beeku mana mubaalee dhaqi. Baay'ee haa dhufan kottaa mana kun. Himadha attootas himadha hin baafna warra ilmoo biyya haadha qabbaneeti kaasee warra ilmoo biyya alaatti ergatee ilmoon jalaa duutee reenfi galte birrii 50,000 yaadanna. Meeqa naga buuftu 1,000 buuftu. 1,000 akkaawuntii jalaatti jechuudha. Kuruppi jaalannee namni 50 haadha qabbaneeti birrii 1,000 akka galchu. Maatii kan biraas barbaadnee nama 50 walii ijaarree ammas birrii 1,000. Hunda keessa 1,000 nan galammoon. Hin qabu garuu akka fuudhee. Dara kana gargaara bakka. Erga inni fayyaa jiru. Fayyaddi? Birrii 3,000 on sin ergeesin fayyaddi? 3,000 on sin ergeesin fayyaddi? Maali bini fayyadnere maatiin dhumna? Naa kenna akkaawuntii keessan. Jennee maal? Akkaawuntii kiyya kan fuudhu jennee. Ishii qo'aadhaa boonsaa keessa. Waasaappiidhaan si ergamu be. Qabdaa kan saan. Kan si ergu nigdi baankii dhama Oromiyaadha. Oromiyaadha moo nigdi baankii si erga? Nigdi baankii qabdaa kan saanii. Qabe Oromiyaas qaba nigdi baankiis qaba. Nigdi baankii isaanii argi. Akkaawuntii lama qabdu sin Oromiyaaf nigdi baankii qabdu. Isa nigdi baankii daldala Itoophiyaa dhaqaati ganama. Birrii 3,000 isinii dabarseera. Birrii 3,000 isinii dabarseera. Itti na dubbisu meemuu. Networkii ko. Waan ta'eef liqeeffadhaa birrii 3,000 fudhaa kottaati. Dhageessanii yoon kottaa isiniin jedhe yoo dubbii asuma irratti yoo dubbii qabne jirra dubbii xumurree borda waleen guyyaa isinitti masirkiin cufinaa bor guyyaa dhumeeraan nufinaa isiniin jedha. Yoo dubbiin hin dhumne immoo birrii 3,000 liqeeffadhaati fudhaa kottaa harkattan isinii kennaa birrii san baankii irra galchu bocofaadha waan ta'eef. Baankiin naqinaa bakka. Garuu bor kottaa bor ganama dawwalee kottaa isiniin jedhu malee hin ka'inaa. Namuu beekaatu manni iddoo bulan jiru. La. Dubbii fixannaa jennaananii kookeetii eegaara. Kookeetii sa'aatii tokko fayyaa si eegeera. Dhageesse waadaanaa galtee deemte. Baay'ee si kabaja baay'ee si jaalladha anaaf. Ati nama uffata ulfinaa uffata caaluun hundeessaa uffate nama natti offisedha. Si galee nama suuraa abbaa jifaarra caaluu suuraa koo suuraa hojjechi seenaa kennedha. Ati kabaja guddaa si qaba. Waadaanaa galtee turte rakkoon qabu sittiin qabamu. Finyoora harkifteen fidduu dhuftee silaa galtee hin didani naan jechuu qabda. Kabaja walirraa qabnuuf mubee hin didani. Yookiin immoo akkasitti dubbachuu qabda turte. Rakkoon qabu. Birrii 3,000 harkattan kennaa fi rakkoon qabu. Kookee
Kokeetiin jirtuuti. Daqiiqaa shantu naa ta'a. Daqiiqaa shan sana fixattu muree sa'aatii tokko fayyaan eegan. Sa'aatii sadiitti beellamannee amma sa'aatiin afur ga'uudha daqiiqaa shan tafa. Amma afuritti himantaa sa'aatii tokko eegee namni sadiitti oomi jennee fi sa'aatii afuritti gaggabaa. Uummanni keenya deeggarsa gaafataa jirtan. Uummanni keenya deeggarsa kanaan dura qabame malee deeggarsa haaraa fuudhaan jiru. Deeggarsi kanaan dura beellama galamee mucaa bakka warqiitti intiraan itti kufee jedhe sana. Addunyaa Siifu. Mubaan as deebi'e dubbadhu ijoolleen guyyaa hin dhageenye amma keessaanis warroonni qarshii hirmaatanii dhufanii jala kana jiru dhufanii akka warra ganamaa sanitti birriin kun eenyuuf akka kennamu sagalee haa kennatanii. Aga mucayyoon dhuftutti ijoolleen as jala jiran. Warri as jala jirtan yoo ta'e jechuudha. Mubeetti miyoo as deebi'e tokkoffaa jiituudha. Jiisis isaan kun sagalee isaanii haa kennatan. Injira moo bee wineetiin deebise? beekaa laala ngalchuu haguneeti ngalchuu namni jarjarraan yoo viidiyoo ba'ee viidiyoo baatee waan jiru waliin haasa'uu hin dandeessaa? Gaaffiidha. Maa viidiyoon qurxiin qabamu maafan hin baane? Hin baatin jedhee anis dhumeera. Kokeet kottu ol gali. Inni yaa Samiuti qabatu kanas. Yoo inni dhufee viidiyoo ba'ee taa'e viidiyoo baatee akkasi jettee dubbachuu kee barbaadama. galatoome fi Anis akkati baatu gatiin beeku banni hin baatii kottu jedhani. Sheer godhaa waliin. Koppiliinki sheer godhaa hundi keessatti. Kuma kudhan guuteedha koppiliinkiin. Hin guunne taanaan deema. Dhugaasee dabdi deema. Nagalchi jette jedhee deemte. Gaafuma rakkoo yaadatamaa hin mubaarak. Leencanaa kenna siin hin jenne. Birrinaa kenna siin hin jenne. Koppiliinkii godhi manni kuma nekeeti. Kuma kudhan guuta. Waan hin irra jira. Koppiliinkii batabbata. Kana wanta sitti mu tokko maa inni betta yoo arrabni dhufe ila himattoonni yoo arrabni dhufe iyyuu tolee jedhama. Nargine narraa waa baradha. Anekkoo yeroo waa himadhu arrabsamaan tolee jedha haqa kiyya baafachuudha. Yoo arrabni dhufe iyyuu ishee lakki akkasii miti sodaattu miti jagna taphatina himattoonni keessattu namni waa himattanu gadi qabaa dhume akka uummanni isin irraa dubbatu barbaadan. Kanaan achi dawwitti fadha. Maal abbaa kee utuma maal abbaa kee jedhamte galatoomii jedhama. Maaliif dhimma qabattee jirta. Nama jabaa jechuun dhimma qabatee jiru sanaaf wareegama barbaachisu arrabaa miti boksiin yoo dhufe kafalaa deemuu qaba. An dhugaan akkasitti fakkaata. Erga haqa kee baafattee booda riikardi godhattee yabbatte. Dhaadhatta akkasumaan jettee suuttee dhamee dubbatama. Ijoolleen keenya ammas hawwineeti wal dadhabne. Usiin jedheni. Ustiin teessoo anan awwaama bakka hin barbaadetti. Silas nama naan tagga'u nama na jala waa deddeebisu hin jaalladhu. Dandeessi dhattee mana sitti dubbattee abaafattu. Hin dandeessu. Namni karaa qaba. Tokko balaan deema, tokko nagaan deema. Tokko kabajaan deema, tokko salphinaan deema. A'uuzu billaa. Kookeet dhuftetti? Kokeet roobalee fiti. Ayyee inni malee lakkoofsa siin jedhe sana barreesse jalatti barreessa hin dhufa. Waan nama siin jedhe jarri lachuu bifa viidiyootiin siifanillee viidiyoodhaan baate roobaleen viidiyoodhaan baate bifa viidiyootiin billafiitii wal. Abshir. Yaa. Billafiitii. Sana booddee ragaa dhiyeeffatu. Jarri lachuu jecha.